Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hiriyoottan kiyyaa kanneen peejii qeerroo app hordoftan hundi keessan inneen gruuppii waastaappii akkasuma feesbuukaa fi yuutuubii irratti hordoftan jechuudha. Nageenyi rabbii bakka isin jirtan hundatti isin wajjin haa jiraatu. Akkasuma nageenyi kiyyaa kan kabajaa kan jaalalaa bakka isin jirtanu isin haa ga'u isiniin jedha. Egaan duraan dursaa warri sheer godhaa jirtan jechuudha. Guddaa galatu isin galatoonfachuun barbaada. Akkasuma hiriyoottan kiyya jechuudha. Waan gaggaarii yaaduun baay'ee gaariidha. Ofumaaf jechuudha. Hamtuu yoo yaadanis ofumaaf, khayrii yoo yaadanis ofumaaf. Kanuma wal qabatee jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee imoon isiniif bilbiluu didee isin rakkisaa jiru jechuudha. Ammas waastaappiidhaanis namni isiniif hin bilbille jechuudha. Waastaappiin keessan bilbila kan isiniif hin bilbille jechuudha. Har'a asumaan isin agarsiisa jechuudha. Rabbiidhee kanarraa akka faayidaa guddaa argattanu abdiin qaba. Sana dura garuu yuutuubii kiyyaa warra ga'ee unaas sabiskiraayib gootanii jirtan jechuudha. Guddaa galatoomaa isiniin jedha. Warri immoo sabiskiraayib hin godhin jechuudha. Yuutuubii keessan seentanii yuutuubii keessan seentanii jechuudha. Awwal Kadir app jettanii barreessitan jechuudha asirratti. Ifama beeksisan irratti tursinatti fakkaata. Sabiskiraayib mallattoo jettu kana cuqaasaa viidiyoo laayik gochuun dagatina. Sheer waliif godhaa jechuudha. Na sheer yoo waliif gootane peejiin kiyyas naaf guddata jechuudha. Toltuu yaaduun baay'ee baheessa. Na aappiin sun jechuudha VPN addaa baay'ee bareedaadha jechuudha. Kunoo VPN kana jechuudha. UAE First VPN kan jedhu kana jechuudha. Qaxxisaa Piloostoorii keessaa argattanii Piloostoorii keessan seentanii jechuudha. Liinkii isaa diskiraapshinii yuutuubii kiyyaa jala isiniif hin kaa'a jechuudha. UAE kunoo kan asirratti isinii dhufu jechuudha. Kanuma buufattan jechuudha. Buufadheeraa ooppiin jedheen seenaa. Kunoo hoggan seene jechuudha. Asirratti waa tokko piroomooshinii addaan qabu. Amma disconnect jedha kan kiyya bakka kanarratti kan keessan immoo connect jedha. Connect kan jedhu si'a tokko cuqaastanii naan akkuma VPN kaanii gubbaa kanarratti isin agarsiisa jechuudha. Gubbaa kanarratti akkuma argitan kunoo asirratti haaluma kanaan isin agarsiisa jechuudha. Innaa kana fakkaataa barnoota keenyarraa akka jaallattanu abdii guddaan qaba. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.